Dhiirri tokko haadha manaa isaa iddoo hirribaatitti gammachuu gaa'elaa akkasuma immoo dhukkuba tiruu dhiphina hedduu lafee namoota lafeen isaanii dhukkubanii fi dhayannaa onnee dhiiga keenya saffisaan akka qulqullaa'anii dalaganiif waan hunda walumaa galatti gammachuu gaa'ela keenya bareechisuuf abbaa manaa keenya Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodeen kanaafi namoonni hundi keessanuyyuu waan tokko waan gaarii tahee qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumuraatti viidiyoo kan koo ilaaluun warroonni subscribe gootanii na jajjabeessaartan galatooma. Warroonni subscribe hin goone subscribe gochuun akkasuma mootuu viidiyoo jaalatan viidiyoo fayyaa faayaa qorsaa hedduu kan qabatu chaanaalii Razaan Oroo subscribe gootan mallattoo bilbilaa ol tajaajiluurraa kaachuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkuma viidiyoo ilaaltan yeroo hundaa like akkasuma immoo share hiriyoota keessanii gochuun waliif qoodaa isiniin jedha. Na qofaaf osoo hin tahin hedduu isin fayyada. Akkuma baratame jechuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan addaa yoo isiniin jedhu waan mana keenya keessa jiru namoonni hedduun faayidaa isaa irraa hin beekne akkasuma mootu akkaataa fayyadama isaa irraa hin beekne hirdiidha jechuudha. Hirdii aanan akkasuma daa'ima jechuudha. Waan sadiin kun hedduu dhukkuba tiruu kan nurraa fayyisuu fi akkasuma immoo inshallah ta'ala yoo rabbiin irra namaa qabee jedhe hedduu waan hedduuf kan nama gargaaru jechuudha. Kanaafi akkaataa fayyadama isaas tahee akkasuma mootuyyuu akkamitti ittiin waldhaanamuu qabna kan jedhuu fi baay'ee hunda isaatuyyuu garaagarummaa kan qabuu fi akkasuma mootuyyuu akkaataan faayidaa isaa immoo sochii hojii qaama keenya keessa saffisaan dhiiga keenya keessa hojjechuu akkaataa tokko jechuu barbaade. Asirratti namoonni hedduun biyya keenya keessatti akkuma beekamu dhukkuba tiruutiin hedduu kan saaxilamanii fi akkasuma mootuyyuu yeroo har'aa kana addunyaa kun jechuudha qeerroon akkasuma qarreen wal gammachiisuu gaa'elaas tahee akkasuma immoo waan hedduutu jira. Faarmaasiirraa dawaa adda addaa yookiin qorsa adda addaa kan fudhatanii akkasuma dhukkubbii lafee jilbas tahee ciqilee ceekuu namoonni hedduu waan kanaan hedduu kan rakkachaa jiranii fi hedduu kan dararamaa jiranidha. Biyya keenya keessatti hedduu kan nama yaachisuu dhukkubni tiruu akkasuma mootuyyuu dhukkuba simbiraa jedhee namni keenya baay'ee kan ittiin rakkataa jiru nu hundi keenya hin beekna jechuudha. Kanaafi hirdiin akkasuma daa'ima wajjin hedduu jechuudha. Dhukkuba tiruu akka nurraa baduu fi akkasuma akka nurraa hirdhatu kan nu gargaartudha. Akkaataa fayyadama isaa akkasuma immoo waan mana keenya keessa jiru akkamitti fayyadamna qofa wallaalle malee waan rabbiin nu uume mana keenya keessatti guutuun isaanii qoricha. Kanaafi akkasuma immoo gaa'ela gammachuu keessas tahee akkasuma immoo haadha manaa takka abbaa manaa gammachiisuuf fayyaa guutuu hedduu irratti gargaare. Hirdii daa'ima wajjin aanaa wajjin yoo kan fayyadamnu ta'e gammachuu gaa'ela iddoo hirribaatitti hedduu kan dabaluu fi akkasuma mootuyyuu lafee namaa kan jabeessuu fi hedduu sammuu namallee kan qaruu jechuu barbaadeeti. Kanaafi ilmi namaa tokko waan isaan barbaachisu fayyadamuun bareedaadha. Dubartiifis akkasuma gaariidha. Fuulatti dibachuun qaama isiitiin shukkuumuun waan adda addaa gootee fayyadamuun hedduu fayya qabeessaa fi akkasuma mootuyyuu haala jaalatamaa filatamaa taheen hirdiin baay'ee bareedaadha. Irra caalaa har'a kan hin qabadhee dhufe kan fuulallee yeroo hedduu hojjedhee inshallah amas hojjechuuf ta'a. Garuu kan hin qabadhee dhufe haaluma salphaa taheen mana keenya keessatti daa'imaa fi hirdii aanan qopheeffannaa aanan o'aa tahuu qaba jechuudha. Asirratti aanan o'aan gahee hedduu kan qabuu fi o'aa yoo jedhe danfistuu osoo hin tahin xiqqoo takka o'istanii jechuudha. Danfis osoo danfee olshaa jedhee hoomachi isaa akkas qarruu waan aanan gubbaa taa'u san irraa bahuu hin tahin yoo inni o'ee jedhee burcuqqoon nayixanii akkuma asitti argitan kanatti daa'imaa hirdii kanneen sadiin walitti maynee jechuudha. Aananitti daa'imaa fi hirdii goone kan guyyaatti yeroo lama dhuynu jechuudha. Kana jechuun faayidaalee isaa jechuudha hedduu himee jira. Tokkoffaa irratti gammachuu gaa'elaa akka hedduu haala hawataa taheen gammachiisuu fi akkasuma mootuyyuu haati manaatii fi abbaan manaa walirraa gammaduudha. Hirdii mankaa xiqqaa tokko qopheeffanna jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma daa'imillee mankaa tokko kanaafi osoo jechuu aadaa godhannee mana keenya keessatti akkaataa shaayiitti yookiin ammoo ganama akkasuma galgala hirriba dura dhugee namni kumuyyuu hedduu bareeda dubartiifis tahee dhiiraafillee jechuu barbaade. Kanaafi karraa kan hin qabadhee dhufe gammachuu gaa'elas tahee
akkasuma mootu dhukkuba tiruu sammuu kennaa qaruu fi namoota yeroo hedduu cinqii fi yaada dhiphinni itti baay'atan akkasuma mootu namoota yeroo hedduu lafeen isaanii duudii jilbii ceekuun aanguutti jechuu walumaa galatti bakka lafeen wal dhaqqabdutti kurree jilbaa irratti nama dhukkubu hedduu jechuudha faayidaa kan qabuu fi akkasuma tajaajila hedduu kan nu kennu jechuudha. Inni kun maalidha jechuun waan raajiti hirdiidha. Hirdii kana kan uumamaatu jira kan osoo danda'ame hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan uumamaa arganne daa'imis akkasuma daa'ima uumamaa osoo tahee bareeda ka sukkaara irraa bilisa tahee daa'ima mankaa tokko hirdii mankaa tokko aanan burcuqqoo tokko jechuudha. Kun qoricha jechuun hin danda'ama. Akkaataa abbaan barbaade daa'imi fayya qabeessa daa'ima mankaa guddaa tahus rakkoon qabu akkasuma mankaa xiqqaa lamas yoo tahee rakkoo tokko qabu. Kanaaf murteessan mankaa xiqqaadha moo guddaadha jechuudha. Asirratti haala salphaa taheen jechuudha. Guyyaatti yeroo lama yoo dhuydanis rakkoo takka hin qabu. Immoo darbee osoo danda'ame jechuudha walitti dhaabdanii namoonni rakkoolee adda addaa qabdan ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii fayyadamtanii achi booda immoo jireenya keessan keessatti torban keessatti yeroo lama torban keessatti yeroo sadii osoo dhugamee bareedaadha jechuu barbaade. Tokkoffaa irratti hirdii namoonni kenna nyaata qofaan itti godhama akkasuma mootuyyuu waan biraatiin baay'inaan kan hubannoo hin qabne haa ta'u amma hundi isaanii dibataaf akka oolu ni beekan jedhee abdiin qaba. Kanaaf hirdii jechuun dhugaatii qofa osoo hin tahini wantoota hedduuf karaa dibata qofa osoo hin tahini nyaata qofaan osoo hin tahin karaa dhugaatiitiin akkaataa hedduu fi karaa hedduun fayyadamnee faayidaa hedduu irraa ooluu hin dandeenya. Hirdii fi aanan qofti walitti bu'aa hedduu kan qabanii fi akkasuma immoo aanan yoo isnee jenne hedduu hirribaa namoonni diduu fi yeroo hedduu yaada dhiphina iddoo hirribaatti qabanii kan waldhaanuu fi akkasuma irraa balleessuudha. Hirdii jechuun gosoota zinjibiilaa yookiin ammoo fakkeenya zinjibiilaa warroota zinjibiilaa gosa zinjibiilaa irraa ta'ee hirdiidha. Kanaaf gosa zinjibiilaa kana hirdii bittanii mana keessanitti dhiitanii goysitanii gogaa isaa bittanillee osoo tumtanii hedduu bareedaadha. Akkuma zinjibiilli gogaan jiru hirdiin akka zinjibiilaati gogaan isaa jira. Haala kanaan mana keessanitti tumtanii boodasanii aanan wajjin kana qofa osoo hin tahini dhukkuba tiruutii fi hirdii fi dhiifama of kolcha hirdii fi daa'ima qofa yoo fayyadamtanii jettan inshaallahu ta'ala dhukkuba tiruu irraa jechuudha hanga fayyitan takka gahuu dandeettanii. Akkaataan isaallee jechuu kan barbaadu aanan osoo danda'ame aananis bareeda haa ta'u malee bishaan burcuqqoo tokko akkasuma mootuyyuu hirdii maankaa tokkoo fi daa'ima maankaa guddaa tokko walitti goone isas ganama garaa qullattii fi akkasuma hirriba booda osoo nu danda'ame jidduu guyyattis dhuyne al sadi akkuma qoricha faarmaasii irraa nuuf kennamu yookiin mana waldhaansaa irraa nuuf kennamutti osoo fayyadamne bareeda. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa fayyaan faayaa subscribe like share godha Oromootii guutuu.